Harka fuunee akkam jirtu kun viidiyoo moodeela barnoota lammummaa fi amala gaarii yoo ta'u, gaaffii keessan irratti hundoofne kunoo isiniif qopheessinee dhiyaanneerra. Maarree warri YouTube chaanaalii keenya sabiskiraabiin goone ammuma sabiskiraab gochuudhaan eegala. Yaadaa fi gaaffii qabdaniif immoo koomentii keessatti nuuf barreessaa. Amma kallattiidhumaan gara gaaffichaatti. Gaaffii lakkoofsa 1. Kaayyoo barnoota lammummaa kan hin taane kamii? A. Lammii amala gaarii qabu oomishuu. B. Lammiilee akka mirgaa fi dirqama isaanii beekanii hojiirra oolchan taasisuu. C. Gochaan agarsiisuu caalaa fakkaachuu. D. Beekuu fi ta'uu. Kaayyoo barnoota lammummaa kan hin taanedha waan ta'eedhaaf deebii kan ta'uu danda'u gochaan agarsiisuu caalaa fakkaachuu kan jedhu kaayyoo barnoota lammummaa fi amala gaarii miti jechuudha. Lakkoofsa 2. Kanneen armaan gadii keessaa qajeeltoo naamusa gaarii kan ibsu isa kamii? A. Amanamummaa. B. Malaammaltummaa. C. Ofittummaa. D. Xawalwallummaa. Qajeeltoo naamusa gaarii kan ta'e as keessaati amanamummaa kan jedhu deebii sirrii ta'a jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 3. Yaadota armaan gadii keessaa kamtu madda gaarummaa ibsuu danda'a? A. Gaarummaan badhaasa uumaa waan ta'eedhaaf dhalootaan argamuu ni danda'a. B. Gaarummaan namoota fakkeenya gaarii ta'an irraatii baratama. C. Gaarummaan beekamtii dhuunfaa argachuuf raawwatama. D. Gaarummaan dhalootaa fi muuxannoon argamu hin jiru. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Gaarummaan namoota fakkeenya gaarii ta'an irraatii kan baratamu. Uumamaan kan kennamu miti gaarummaan. Gaaffii lakkoofsa 4. Kanneen armaan gadii keessaa miidhaa amanamummaa dhabuu kan ta'e kamii? A. Hiriyyaa fi hawaasa biratti kabaja argachuu. B. Maatii fi hawaasa biratti amantaa dhabuu. C. Hawaasa biratti sadarkaa fi gita gaarii argachuu. D. Fudhatamaa fi bu'aa gaarii argachuu. Amanamummaa dhabuun hiriyyaa fi hawaasa biratti kabaja argachuu hin fidu. Hawaasa biratti sadarkaa fi gita gaarii argachuu hin fidu. Fudhatamummaa fi bu'aa gaarii argachuu hin fidu. Wantoota kana kan fiduu danda'u amanamummaa qabaachuudha. Gaaffiin nuti gaafatamne immoo amanamummaa dhabuudha. Kanaatiifuu arfaffaan deebii sirrii kan qabatee jiru B. Maatii fi hawaasa biratti amantaa dhabuu kan jedhu ta'a jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 5. Safartuun gocha gaarii fi badaa adda baasuuf nama gargaaru kamii? A. Arjummaa. B. Amanamummaa. C. Safuu. D. Gootummaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Safuu kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 6. Kanneen armaan gadii keessaa adeemsa kenniinsa murtii sirrii kan hin taane kamii? A. Rakkoo naamusa ijoo adda baasuu. B. Wantoota falmisiisoo ta'aniif furmaata kennuu. C. Qooda fudhattoota fedhii isaanii adda baasuu. D. Wantoota falmisiisoo ta'aniif furmaata kennuun hin danda'amu. Sirrii kan hin taane waan jedhuudhaaf gaaffiin keenya D. Wantoota falmisiisoo ta'aniif furmaata kennuun hin danda'amu kan jedhu ta'a jechuudha. Wantoota falmisiisoo ta'aniidhaaf yaada amansiisaa qabatanii furmaata kennuun kan danda'amudha. Kanaatiifuu deebii sirrii kan qabatee jiru D'a. Gaaffii lakkoofsa 7. Saayinsiin falaasama gochaa fi amala dhala namaa gaarii fi badaa akkasumas waan sirrii fi sirrii hin taane adda baasuun qoratu kamii? A. Naamusa. B. Haqummaa. C. Amala gaarii. D. Qajeelfama. Saayinsiin gocha amala dhala namaa gaarii fi badaa akkasumas waan sirrii fi sirrii hin taane jedhee adda baasuudhaan kan qo'atu naamusa kan qabatee jirudha. 8. Miira namoota biroo hubachuu. Ofittoo ta'uu dhiisuu yookiin bakka nama sanaa bu'anii argamuun A. Amanamummaadha. B. Ayyaanlaallattummaadha. C. Iftoomina. D. Gara laafummaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Gara laafummaa kan jedhudha. 9. Kanneen keessaa kutannoo fi murannoo lammiileen itti gaafatamummaa isaanii irraa eegamu sirnaan bahachuu ibsu kamii? A. Gaarummaa. B. Amaloota lammii gaarii. C. Qajeelfama. D. Iftoomina. Deebii sirrii kan qabatee jiru amaloota lammii gaarii kan jedhudha.
Kudhan kanneen armaan gadii keessaa karaalee ittiin bulchiinsi mootummaa keessatti hirmaannu kan hin taane kamii? A. Miseensa waldaalee yookiin gumiilee ta'uu. B. Dhimmoota ijoo ta'an irratti falmii gaggeessuu. C. Dhimmoota ijoo irratti maal dhibdee fi maaltu na galchee agarsiisu. D. Dhimmoota barbaachisoo ta'an irratti yaada kennuu, dubbisuu fi barreessuu. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Dhimmoota ijoo irratti wal dhabdee fi maaltu na dhibee agarsiisu. Gaaffii 11. Ibsitoota amala badaa kan hin taane kamii? A. Xawalwallummaa. B. Ejjennoo dhabuu. C. Ofittummaa. D. Fayyaalessummaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Fayyaalessummaa. Amala badaa kan hin taane warreen kaan amala badaadha kan isaan argisiisanii. 12. Amaloota namoota amanamoo ta'anii ilaalchisee kan sirrii hin taane kami? A. Hin soban akkasumas hin hatan. B. Itti gaafatamummaa isaanii sirnaan bahatu. C. Hiriyoota maatii fi hawaasa biratti kabajaa fi ulfina qabu. D. Ayyaan laallattoodha. Deebii sirrii kan qabatee jiru ayyaan laallattoo kan jedhudha. 13. Adeemsa waan rakkisaa, ulfaataa fi walxaxaa ta'e tokko keessa kutannoon darbu hiyyummaa, gadadoo fi rakkoo hamaa keessa hojjechuun kutannoon jireenya mo'achuu kan agarsiisu kamii? A. Amanamummaa. B. Garaa jabina. C. Cichoomina. D. Garaa laafummaa. Deebii kan qabatee jiru cichoomina kan jedhudha. Cichoominni wantoota rakkisaa, ulfaataa fi walxaxaa ta'e tokko keessa kutannoo qabaachuudhaan kan keessa ittiin darbamudha jechuudha. Hiyyummaa, gadadoo, rakkoowwan adda addaa kanarraatii ofirraatii kaasanidha. 14. Amaloota namoota bulchiinsa gaarii kan hin ibsine kamii? A. Namoota biroo irraa barachuuf qophaa'aa miti. B. Murtoo tokko murteessuun dura irra deddeebi'anii yaadu. C. Muuxannoo fudhachuuf qophii qabaachuu. D. Dogongora darbe irraa hubachuuf fedha qabaachuu. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Namoota biroo irraa barachuudhaaf qophaa'oo miti kan jedhudha jechuudha. Amaloota namoota bulchiinsa gaarii qaban kan hin ibsinedha kun. Gaaffii 15. Barbaachisummaa gaarummaa kan hin taane kan? A. Waan gaarii fi badaa adda baasuuf gargaara. B. Gartummaa fi ofittummaa babal'isa. C. Itti gaafatamummaa fi hirmaannaa lammiilee cimsa. D. Kaayyoo jireenya sirrii ta'e horachuuf gargaara. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Gartummaa fi ofittummaa babal'isa kan jedhudha. Inni kun barbaachisummaa gaarummaa miti. 16. Tuuta qajeelfamoota gocha eeyyamamoo fi eeyyamamoo hin taane kan nutti agarsiisu isa kami? A. Naamusa. B. Garaa laafina. C. Qajeelfama. D. Cichoomina. Deebiin sirrii A. Naamusa kan jedhudha. Gaaffii 17. Boontuun qabeenya, beekumsaa fi yeroo ishee aarsaa gootee uummataaf hojjetti. Boontuu maaltu ibsaa? A. Garraamummaa. B. Arjummaa. C. Garaa laafummaa. D. Cichoomina. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Arjummaa kan jedhudha. Arjummaan qabeenya, beekumsaa fi yeroo ofii namootaaf aarsaa gochuudha. 8. Safuu sirrii bu'uura kan hin godhanne isa kamii? A. Nyaaraa haddachuu. B. Nama sababa qabeessa ta'uu. C. Sonawwan hawaasaa kabajuu. D. Alloogummaa. Nyaaraa haddachuu jechuun qaanii wallaaluu, ulfina dhabuu. Kanaatiifuu safuu sirrii hin taanedha. Deebiin A ta'a jechuudha. Gaaffii 19. Kamtu arjummaa hin ibsu? A. Kan qabnu nama rakkateef kenninee ofiif qooqa buluu. B. Yeroo humnaa fi qabeenya keenya irraa namoota biroodhaaf laachuu. C. Ga'umsa, gaarummaa, hubannoo fi fedhii waan gaarii namootaaf gumaachuu. D. Kennaa uumamaan qabnudha. Deebii sirrii kan ta'e A. Kan qabnu
nama rakkateef laannee ofiif qooqaa buluu yookaan hagabuu buluu osoo hin nyaatiin buluu kan jedhudha kan arjummaa hin ibsine. Gaaffii 20ffaa gochi faallaa amanamummaa ta'e agarsiisu isa kamii? Faallaa amanamummaa kan ta'e A. Alloogummaa. Alloogummaa gaafa jedhamu faallaa loogii. C. Xawalwaallummaa. C. Haqummaa. D. Cichoomina. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Xawalwaallummaa kan jedhudha. Har'aaf kutaa tokkoffaa isaa qormaataa gaaffii tokko hanga 20ffaa qabannee isiniif dhiyaanneerru kanuma. Warri subscribe hin goone ammallee YouTube channel keenya subscribe godha. Kutaa lammaffaa isaa kan itti fufnu ta'a jechuudha. Yeroo biraa fedhii yoo qabaattan namni kutaa lammaffaa isaa barbaadu lakkoofsa tokko komentii keessatti barreessu. Kanneen hin barbaachisnu nun barbaachisottan immoo lakkoofsa 2 komentii keessatti barreessa. Har'aaf kanuma fakkaata. Nagaan tura.